በጣም ነው የሚገርም። እሺ እንደዚህ ለልመና ምናምን አይናቸውን የምታስወጣቸው ሰዎች ምን ያክል ነው የሚሰጡ ክፍያ? ያው ብዙ ነው የተወሰነ የኔን ህይወት የማይቀይር አይነት ቢሆንም አሪፍ ገንዘብ ይከፍሉኛል። አሪፍ ገንዘብ ይከፍሉኛል። አሁን ያንተ አይን ቢወጣ ደስ ይላል? ያንተ አይን ቢወጣ ምን ይሰማሃል? የኔ አይን ቢወጣ እኔ እንጃ እንደዚህ ነው ልል አልችልም። እና ታዲያ ለምንድን ነው ታዲያ የህፃናቶችን አይን እንደዚህ የምታስደርግ? በገንዘብ ለገንዘብ ስለማደርገው ነገር ነው። ለምንድን እኔ እኮ ለምንድን ዋን አጃይባ ዋን ባዬ ነመ ገድሲሱ ilmi namaa lakka bineensa ta'ee jira. Waan biyya keenya keessatti ta'u daa'imni abaluu baddee daa'imni abaluu galgala baddee ganama baddee iddoon daa'imni buute dhabame lakka waan akkasiitu jira. Lakka gara jabeenya hangasiitu jira. Biyya maal qabnaa? Biyyi keenya erga yoomii nama nyaatti? Biyyi keenya erga yoomii akkas taate? Daa'ima namaa daa'ima maskiinaa bakkeerraa fuudhanii isa humna qabu akka kanatti dalaksiifachaa isa humna hin qabne immoo ija keessaa baasnaa. Baay'ee nama gaddisiisu. Ija qofaa keessaa baafatan miti mee? Warra kalee baafatanii mee? Warra daa'ima namaa qalanii mee? Warra daa'ima namaa dabarsanii mee? Warra daa'ima namaa gurguranii mee? Ilaalaa rabbii jaati. Sagalee kana seensarratti dhageessitaniit jirtan. Warra humna hin qabne yookaan warra aqimii hin qabne ija baasnee gurgurraa jedhe. Viidiyoo sana guutuu sagalee isaa akkatti isin dhaggeeffachiisuun qabu tokkoffaa gama tiiktookiitiin viidiyoo kana fide. Darbee ammoo abbaa yuutuubiillee viidiyoo baay'ee eeyyamuu dhiisuu danda'a jechuudha. So anarratti rakkoo qabaachuu danda'a. Hedduu nama gaddisiisa. Hedduu maal jedhamame? Biyya maal qabna qo'ayaa miti? Nagaa maaltu jira? Nagaa sin gaafadha nama. Nagaa sin hin gaafadhu. Nagaa ergi badee nagaa erga dhabnee erga wal nyaannee erga wal gurgurree erga wal dabarsinee wal laannee erga walitti cakkannee bubbullee jirra waan ta'eef jechuudha. Daa'ima namaa akka kanatti maqaa Yesuus Kiristoos dhugaa rabbi tokkichaa hedduu garaa nama nyaatan. Hedduu garaa nama nyaatan. Tokko daa'ima amma bakkeetii fiddee dhufte eessa geessi jedhee gaafate jennaan mucaa shammaanii dhaa jiru kana achi keessa jirti jennaa akkanatti jiitti bobaase. Ofiisaa ammoo otuma nama ta'ee yookaan ammoo nama fakkaate waanuma kanatti otuma bifa qabaatee otumatti waan uffatu qabaatee yaanee otumattiin bareedeellee deema ta'e. Namni erga kamii akkas ta'ee istii namumti akka biyya keenyaa kana yoo nam tokko guddate xonqaayitiin kan wal xiqqeessu biyya keenya. Yoo nam tokko isarra jiraate nama sana gadi qabuuf halkaniif guyyaa hirriba kan qabu biyya keenya. Dabarsee kan wal kennu biyya keenya. Kan obboleettii gudeedu biyya keenya. Kan daa'ima isaa gudeedu biyya keenya. Kan wal ajjeesu kan wal irratti faradu biyya keenya. Firdii dhugaan hin jiru biyya keenya sila. Inni gubbaa inni teessoo isaarra jiru inni humna qabu. Inni dukkanaaf ifa uume, inni samiif lafa uume, inni xinnaaf guddaa uume, rabbiin tokkichi abbaan haqaa yoo farade malee biyyi keenya firdii hin qabu. Osoo biyyi keenya firdii qabaate daa'imni namaa akka kanatti hin dararamtu jechuudha. Daa'imni namaa akka kanatti. Ijoolleen kun amma yoo xinnaatan naannoo ijoollee 10 ol ta'an. Warra uffata shammaanii dhaaniin alatti ijoolleen gola keessa jiran iyyuu naannoo ijoollee 6 isaan jechuudha. Ijoollee xixiqqoo. Isaa warri iji bahuuf taa'u jechuudha daa'imadha. Humna hin qaban irree waan ijoolleen garasiisuun hojjetan hojjechuu warra hin dandeenyedha warri garanaan jiran jechuudha. Warri garanaan jiran isaan sana. Biyya maal qabnaa nuyi warri biyya ormaa jirru biyya qabna jennee warri teenya kun maatti gallaa. Erga namni daa'ima dhalee erga namni daa'ima isaa guddifachuu hin dandeenye. Erga hiyyeessi quraan baatee, erga hiyyeessi rakkatee, erga hiyyeessi kasala baatee, erga hiyyeessi goommana baatee, erga hiyyeessi haraqee nagadee, erga hiyyeessi waan qabu amma humna isaatti nagadee daa'ima isaa guddifachuu hin dandeenye. Ergi daa'imni namaa akka kanatti nama jalaa eedamtee, ergi daa'imni namaa akka kanatti nama jalaa fuudhamtee, humnaa waan akkasii irra gaa ta'e namni maaf jiraata?
nam tokko gaafa jireenyatti galu yookaan nam tokko gaafa jireenya gaa'ila dhaabbatu macheem mana abbaa isaatii mana haadha isaatii nyaata dhugaatii dhabee miti jechuudha. Nam tokko erga heerumee erga fuudhee dirqama daa'ima barbaada daa'ima godhata. Erga nam tokko daa'ima isaa guddifachuu hin dandeenye erga daa'imni hiyyeessaa akka kanatti bakkeerraa qabamtee suuqamtee bakki namni hin agarretti hiyyeessi humna hin qabu sagaleen hiyyeessaa hin dhaga'amu. Amma fakkeenyaaf mucaa kaleessa bade jedhan sana jechuudha. Mucaa ganama haadha isaaf xalayaa barreessee mana eessumaa jala kaa'ee bade jedhan sababa warri namoota gurguddaatti siqaniif miidiyaan gurguddaan mucaa kana gama tiiktookiitiin gama feesbuukiitiin hamma humna qabanitti jechuudha hanga maaster abinatitti daa'ima kana barbaadanii daa'imni kun ganama xalayaa barreesse galgala galee jechuudha. Utuu daa'ima maskiinaati utuu haadha maskiinaati utuu haati maskiina sagaleen ishee ukkaamamaadha. Haati maskiina sagalee hin qabdu abbaan maskiina sagalee hin qabu. Kana walumaan beeknaami. Utuu daa'imni kaleessa ganama ba'ee galgala argame kuni jechuudha. Osoo daa'ima maskiinaa ta'ee osoo warra sagalee hin qabne ta'e osoo daa'ima sagalee haati isaa abbaan isaa sagalee hin qabne ta'e jechuudha. Daa'imni kun akkuma daa'ima kanaa dhokfamee kaleen irraa ba'ee ijji keessaa ba'a jechuudha. Ani wanti naa hin galleetu jira asirratti jechuudha. Ijji takka erga kan nama keessaa ba'ee jechuudha. Nama biraaf qaqee gaafa dhaabame in tajaajila hin kennaa kaleen illee hin kennayyuush. Kaleen ikkoo wanti biyya lafaa kanarratti gatii guddaa jedhame yoo jiraate amman beekutti kaleedha. Wanti namni dabarsee wallaachaa jiruufis inni biyya ormaa jiru kan walirratti faradaa jiruufillee kaleedha jechuudha. Ijji kunoo nama biraaf dhaqee gaafa dhaabate tajaajila hin kenna. Mee rabbii jedhaanaa deebisaa warri beektan. Ijji nama tokko irraa gaafa ba'ee darbee nama biraadhaaf tajaajila hin kenna obboleeyyan. Maaltu jira? Namni yoom garaa jabaatee namni yoom akkas ta'e ana hedduu garaan nyaata dhugaa rabbii. Biyya keenyaafis hedduu abdii na kutachiisa jechuudha. Nam tokko guddate yoo jedhan borgoda sanatti argite ati. Goomattuu meeqatu jira? Toshattuu meeqatu jira? Kun hundumti garuu ciraaciroon fuciin kun hundumti biyya keenya qofaa keessatti argamu. Biyya keenya qofaa keessatti argamu. Nam tokko akkasii ol ta'u namni barbaadu tokko hin jiru. Akkasii gadi ta'e akkasirra deemu akkati harka namaa ilaaltu. Akkati yeroo hunda rakkattee jiraattus fedha malee uummanni biyya keenya ati guddattee ati nama taate akka ati nama sanarra taatu akka ati nama sanaa ol jiraattu namni fedhu jiru jechuudha. Hunduu wal gadi qabuu barbaada. Hunduu wal ukkaamsuu barbaada. Hunduu wal dhoksuu barbaada. Innaa baay'ee nama gaddisiisa. Garamitti akka deemaa jirru maal akka ta'aa jiru eessa akka deemaa jirru ani rabbiif waan beeku rabbiin tokkichi abbaan haqaa beeku malee jechuudha. Kan daa'ima kanaa garuu ana hedduu garaan nyaate. Nama meeqatu immoo kanaan kaameraan hin qabiin nama meeqatu kan namni hin xoqqomiin nama meeqatu ammoo waan kanaaf saaxilamee jira. Daa'ima meeqatu dhukatee daa'ima meeqatu yoona kaleen qalamee keessaa ba'ee ijji gurgurame akkuma kanatti jechuudha. Gara jabeenyi hanga si'oo eessaa dhufeedha. Gara jabeenyi hanga si'ee namni wal ajjeesa. Kan yeroo muuxinnummaa keenya yoo hin beekna abaluu daarii irratti wal ajjeesee abaluu niitii isaa irratti nama reebee abaluu riyyaa isaa irratti nama reebee inuma ageenyaa jechuudha. Garuu waan amma argaa jirru waan amma dhagaa jirru waa hedduu ulfaatu. Waan garaa nama gubu waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Dhugaa rabbi tokkicha. Inna baay'ee ulfaata. Ani akka kiyyatti waanan jedhus waanan dubbadhus hin beekullee hin qabullee. Waaqayyoonni gubbaarra jiru qofti furdii isaa daa'ima kanaaf haa kennu saba kanaaf haa kennu. Waaqayyo haadha hiyyeessaaf haa dirmatu. Waaqayyo haadha hiyyeessaaf sagalee haa ta'u. Dhugaa kadhannaa keessaniin biyya keessanii yaadadha. Kadhannaa keessaniin uummata keenya yaadadha. Uummata maskiina, uummata haadha hin qabne, uummata ijoollee sagalee hin qabne, abbaa hiyyeessaa, haadha hiyyeessaa warra qaban warri sagaleen isaanii ukkaamamaa isaaniif hamma humna keessanii waaqayyoon kadhadha. Dandeettiin keenya kanaa fi kana qofa. Dhugaa rabbi biyyi keenya badee jira. Biyya hin qabu. Biyya irra hin jirre. Biyya dhugaan hin biyya firdiin hin jirre. Rabbiin tokkicha abbaan haqaa. Haqa daa'ima kana haqa maskiina kana rabbiin hin dhiisin. Laftiif samiin hin dhiisin. Ani kanuma qofaan jedha nagaan naa tura. Nagaallee isin hin gaafanne nagaa isin hin gaafu.